Raajuu maaliin duraan farka naqaa miti ammaan tanaan raajuu farka naqe. Faayoo akkanatu muudhaaf karoorra jirtu quba qabdan fakkaata. Eenyu akkas jechuun raajuun naqee jechuu jirta. Jirtu hordoftotaa fi kabajamtoota maatii chaanala keenyaa hundi keessanuu bakkuma jirtanitti gaa salaamtaan ta'e toonni irraa buqqaati isin hanga isin waan ajaa'ibaatiin rantaa TV dhufne. Wanni ajaa'ibaa kunis maali akkuma agartan jechuudha leelloo irratti leelloo akkuma fuula keessa harka jirtanii jechuudha. Fuulli siidaa gammachuu hin qabu. Taateen uumamtoota kun akkamitti uumame nuuf hin. Jechuun bakka akka itti isheen dhuftee hin beeku mana kiyyaa nama itti agarsiise gaan hin beeku akka itti nama isiin itti dhuftee ulaan daddaamnaan gaafa deetiin irraa abbanii kun irraa abbanu qaxxituma. Kan na qabdu ta'ee jechuudha na qabdeetuma kana tumtuun argee. Booda immoo mucaa tokko jira mucaa sanillee ammaan tanaan maqaa isaa sirriitti adda baafadhee eegaan viidiyoo san arge booda viidiyoo arge booda maqaa isaa adda baafadhee ibsaa jaaniini. Isaa jechuudha kan yookiin fi isiin qabdu isii tana ta barbaannu dhayi isii tana ta barbaannu jeeni achirraan fakkaasan booda irraa akkatti na tuman hin beeku jechuudha. Dalagaa irraa dhuftee illee naan hin ture. Garuu akka ati dalagaa irraa dhuftees naan himne akka ati raawwate jechuudha ani hin beekne ture. Garuu ammoo bakka silaa ati dheeytisanii namaatu si kakaasee achi dhaqu achi dheeytamoo akkamitti dhaquu dandeessi bakka isaan itti dhufanis dhufan sana. Moo namammaa asii nama gartee bakka itti raawwatan nama si beeku jireettee yaadda isaan hojii dhufesan keessa. Jechuun ani raawwatillee osoo boqonnaati osoo hin tahin an boqonnaan baanee nama dhukkuba jeetiin nama laaluudha bahee giseen nama sallaaleetuma nama mana galee taatee na keessan irratti taatee gaa namni kun beektee waan jala dalagu jiran taatee hin beekne yeroo tanaa ana garuu mucaa sangaa alalla rabbumaa beeka akka itti mana san fiduu danda'e. Akkasis seenanii kanatu mantaa'ameen akka mataa kiyyitti faayoon ni aartee jennu. Faayoon ni aartee na qabdi. Inni dhiiraa sanoo keessi jala deemu. Fakkeenyaaf haadhan qabu inni san. Haati san isan dallee obboleeyyiin dalaan qabu. Akkamitti dhahi jaan. Ana asirratti wanni isin jechuu barbaadu leelloo dhugumatti mantaana eegee isin tumte boodallee mana hakimaa si geesseetiin jira. Feleelloo ammaaf duuba mantaana hakimaa si geesseetiin jira dhugaadha. Garuu immoo ani kan inni hakimaa si geessee jaartii faayoo si tumeetiin si geessee osoo hin taane akka namummaa tokkotti hijiraa miti saniifuu si geesse. Maaliif dhugaadha faayoonleen sababa kiyyeessi tumtee siin jee doggoraa miti. Isiin ammoo silaa akka kiyyeetti jechuudha. Akka isiin si tumtu godhe san taakka jee. Lammaffallee namni gartee isiin aarteeti. Eenyutti aarti maaliif aarti? Egaa aartee khalaas alatti waan dhufin bikkaan daragu isin ni beekti jechuudha. Garuu immoo kuni waan ta'eef hedduu takka nama aarsaa hedduu takkaan gaddeen leeni ammaaf mee duuba haalli irra jirtu maalirree? Ammaaf garuu ati alhamdulillah wayyumaa gaa mataa kana fa'aa hedduu na dhukkuba qaamni kunis gaa namni tumame tokko waa wayyaan qabu gaa maal jeesutti maree garuu akkuma dhaqee ammoo wayyaa hin jira. Xayyib anamman tana asirratti jechuudha namaatti tokkomee bikkaatti jirtu himeef immoo akkamitti beekuu dandan moo ammaas bikkaatti dheedhisanii namaatu si kakaasee si geesse moo ifiin akkamitti dhaquu dandeessi meetti bikka sana. An bakkiin hin dhaqe manni itti gorees xiyyaa. Manuma keetti hoytuun. Manni itti gorees mana xiyyaa garuu nama dhukkubeetiin nama laalee bakka iddoo dalagarraa bahee nama laaleetiin osumaan bakka osoo mana xiyyaatti hin gorreen dabruu jeetiin anis gaa waan dura na qabeeffuun beeku mana gore yeroo mana ol seenee bakka maaltu ofirraa baasee silaa manaan wanta jaaja'u mana kiyyaan tottolus jeesee maal jiru na dhufanii na guduraa sagaleeta dhiiraatiin dhagee durii dhalaan dhagee deebi'ee dhalaan dhagee jechuudha. Eenyu raajuudhaan see waan guduraa sumaan see. Maali gaa mana kee hin beeka? Mana kiyyallee hin beektu garuu akka waan namni si qaceelchee tokkotti si jeetumaan ulaabanne gideen banu kun dhiiraaf dhalaa wal jalaa. Faayoon afaan hidhattee jirti. Beekullee hin dandeenye guduraa maaluma musiibaan na buute tun jeetiin yaadee eefan akka gideen akka carqee irraa banu faayoo ta'uu beekee viidiyoo rakkaniin argame. Anamma asirratti leellu jechuudha. Dogoggorree xiqqishoo sibiraas ni jira. Akkamiyyuu jettee tumamuu keetiif osoo hin ta'in isiin sehee jette ani si bilbilu malee anu gutaanu si bilbileetiin jechuudha. Hottu siin jaa. Bikkaan seera bikkaan fi jechuun bikka wal harkuu barbaadnu bikka kanaa wal garra siin jaa. Yeroo heddummaa san dhufeetiin makiinaadhaan si fuudha. Naannoo mana dalagaa teetteerra jechuudha. Malee
ani calma jee osoo siin bilbilee akkanumatti ni dhufaa siin ta'a. Dhalaa hojii isaa sila ni dhufuanii nama hojii kan dhufu ni beekta. Sila achirrattis xiqqoo shakkudamtee jirta. Garuu immoo haa ta'u faayoon fi anamman tanarraan tana faayoon hedduu nan aarsinii bitu. Hedduu takka kana aarsii jechuudha. Mucaa gartee faayoodhaa wajjin leelloo tume agartee viidiyoo irraa waraabee nama lamaan na tumanii jette. Dhugumatti nama lamaan akkamiin dhiirtii kan qabdeedhaan nama tumti. Qaaniidha kun. Waan akkanarraa hedduu takka qaaniidha. Kana gama kiyyaan jechuudha. Siyuu ka dogoggora qabu. Dogoggora akkamittiin qabu kaitu taate. An akkamitti dogoggora qabu? Akka dogoggora qabdu. Faayoo akkana tumuudhaaf karoorra jirtu quba qabdu ana fakkaata. Eenyu akkas jechuun raajuun na qajeelchee jirta. Sunna qajeelcha osoo hin taane bakka silaa gaada waltee natti himtee anillee wayyaadha na fakkaate gusanii. Leelloo asirratti mana dhagee ani akka gartee faayoon situmtuuf sittiin qajeelchee yookaan immoo harkaan keessaa qaba osoo hin taane maal jechuudha qaanii akkanan jiin tokkoffaa maaliif ani sin jaaladhe miti ani bara akkin sin jechaa jiru faaya ofiisii qixaa takkatti sin lala jechuudha bara namni ija mirgaa ija bitaa kana duraan sin osoo hin jecha san fayyadamuu baadhee dhugaadha sin tumsi suuraa qaban jee amma asati bakka dalagaan jiratti jettee guyyaa san dura ogguun bilbiltu kaniifin si bilbilee nagaa si gaafadhe isaan jiran an jette dalagaan jiran an jette guyyaa san ammoo akka ati dhuftee quba qabaan qoraa quban qabu. Duboo akkas taate adeemaa namni si bilbilee tokko illee hin jiru jechuudha. Akkam na bilbilu. Namni si bilbilee si gaafatan jiru. Eenyu aanas ililli noo janimu. Leelloo laayyaanii bakka bilbilumaa namni si bilbilee waan akkanaa sitti hin jiru. Leelloo si keessa waaswaasi maaliif si hin barbaade? Silkii ta'e jechuudha. Ani silkii ta'e qofaan qaba. Ammaas bilbila kiyya haaree kan namni qabu si malee hin jiru. Tayyib. Isanii achi immoo nama tokko jira arba. Jechuun suni abbaa dalagaati nama bira dalagu isa malee namni tokko namni silkii jallee kan jiru jechuudha. Maaliif hatta namni naaf ana walitti saayibaatu ani shari'aati yaa fi telefoonas akka manni dhiisee deemee beekta. Shari'aan duraan qabu sanii aaraanin cabse. Tamam eegaan aaraan cabse booda maaltu jitu waan akkanaaf deemu namni bilbiluun jiru aslan namatti illee bilbiluun barbaadu ni beekta. Bakkaan oolu ni beekta, bakkaan bulu ni beekta, bakkaan hogguna furu baafatu itti barbaadu ni beekta. Makiina taaksii keessaan oolu jechuudha. Sanii ala akkamidha? Kanumaan biyya koo kaa'ate amma fakkeenyaaf akka nama gartee namni waati gaafate hin jiru. Ani namni na gaafatu illee masalan leelloo akkana goone jedhanii osoo fi leelloo hoona jedhanii irraa quban qabuun jedhan. Malee ani waa'ee keetirraa haasa'uufis maaliif waa'ee keetirraa haasa'u yoo jiraate ana qofa. Tamam? Maaliif anas si jaalatee sin jeeni? Egaa an si jaaladhe tamam nama biroo maaltu si barbaachise dhuga faayoon anamma asirratti jechuudha waan akkasii keessaa jechuun barbaada. Faayoon jechuudha ni aarteessi tumte. Garuu immoo ijoolleen dhiiraa gartee namni dhiiraa kaniif isiidhaa wajjin dhufee si tume suni hedduu takka qaaniidha waan safuu dalagin jechuudha. Ilmi dhiiraa jechuun dhiira jechuun maaliif dhiiraa? Irra wayyaa ta'uu maaliif dadhabe? Isin lameen dhugaa isin itti nagee isii jettee dhuftee miti. Eega itti si fidillee ta'ee isii san fiduullee yoo oolamin afaaniin osoo isii fiduu duratti afaaniin intala tana miyyoo jalaa dhaabbadhu intaltuun akkasii barbaaddi jaartii raajuu si barbaadaa jirti. Raajuu jalaa dhaabbadhu yoo namni si maastanqiqaa yookaan wanti tokko si godhe jira. Akka nama dhiiratti yoo kan baranne sana nama dhiira jeetiin isa beekan akkasitti. Yoo akkasitti hayaatiin tal jaarsa namaa jalaa dhaabbadhu maaliif jala deemtaa. Ji'ee yoo na gorse an nama beeku tokko na gorsine tana ta barbaannu sanii qabi. Dhaayi dhiiratti isa beeka soo silaa amma. Takkiin na gorsuudhaan takkiin immoo akka nama gartee loluutti illee afaaniin lolee wanta ji'ee naaf kabajaadhaan na gaafatanii isaa fi faayoonis jechuudha. An nama tasgabbaa tokko tasgabbiin hin deebisaaf. Anka osumaa kana hunda nagariin tanuma dhuftee hulumarraa na qabdeen argee. Na qabdee taanaan immoo barbaadaa kan irra na gargaaree dhayi hoo toomaa hundaan deematanii jechuudha toomaa bunaa kan. Waan akka jechuun sibiila jechuudha. Sibiila wanni tokkoon deematan. Sibiila sangaanii waan akka toomaa bunaan na fakkaata. Sibiilaan deematan. Sibiila kana isa kadeemu barbaree isa harkaa qabu isa katta kanu jechuudha. Hagattaa iyyee dura naqabee barbaree akkasii na neexu na godhees isa. Saniifuu ammaan tana sirriitti na dhageesse jeelloo. Tokkoffaa faayoon osoo kophaa si tumtee baga si tumtee siin jaa. Siituu ati firraan qabin waan ta'eef. Akkasiin siin jaa.
Garuu ammoo dhiirti gartee ilmi dhiiraa nama wallolle walitti hin dhiibsullee qaaniidha safuudha. Ammaas duratti illee qabee namantuu maqaadhaaf maqaan nama badaa waan ta'eef garuu ammoo isaan akkuma gartee isaan namoonni akkas godhan sun akkuma gartee isaan situman sanitti jechuudha. Kaduratti qabees ani ibsaa ni beeka malee jechuun harkaadhaan beeka malee magaalaa sana keessa jiraatuun beeka malee mana isaallee naannoo kamillee kan jiraatu beeku garuu immoo na jalaan bahu sanii deebii geessuudhaan deebisuuf ta'a. Maaliif fuula kee duraan jira jeellee isatti fudhatuufi miti namootaan waan akkasii waan inni godhe jechuudha. Akka haala bareedatti deebisaaf jechuudha. An barbareen hima kan ibsatu immoo barbareen miti kan inni jettin ijjiin naqee toomaa gartee maal jedhanii sibiila muradheetii kan isa dha'u garuu immoo akka dhiiraa tokkotti kaniif wal gaafannu ta'a jechuudha. Ani koo waan isin jechaa jirtan hedduu takkaan argaa jira. Jecha gartee afaan naman jennuun jechaa jirtanii an afaanuu akkamitti kanama akka isin jee jechuun na dhibti. Jechuun beektaa sana afaan natti ijeelleen ifumaaf itti qaanfataa ajaan beektaa. San namoota ofumaaf itti qaanfata malee waan takka waan rakkoon dhuftullee hin jirtu. Waan namni faayoo madii deddeemee waan takka na godhus tokko hin jiru. Amma duraas faayoo osoonii fi silaa kabajaadhaan jechuudha. Kabajaadhaan naamusaan na gaafatte an nama jaarsi xiyya kana naa dhiisii jettee gama keessaatiin illee fakkeenyaaf na dhufuu dandeessa. Inni na afaan jaarsi xiyya kana naa dhiisetti osoo kabajaan na gaafatte an kabajaa saniin dhuguma rabbi saniin si dhiisuu ka'e. Maaliif dhiisii? Gurbaa kanaa dhiisii jaarsa xiyyaa inni naafaa maaf naan hin jeen an afaan nagaatiin osoo na gaafatte nama dhiisuuf tokko. Garuu immoo ammaan tana eegaan tumamee darajaa tana gee abadan namni duuba na deebisuus hin jiru amma daran na sharabtee raajuu maaliin duraaniif harka naqaa miti ammaan tanaan raajuu harka naqe. Maaliif jireenya kana hangama duraatu kophaatti dabarsee hanga inni jijjiiru tokkotti isa godhutaa jechuudha. Namni waltumuu waan jiraate garuu immoo dhiirti dhalaa qabdee tuumi jettee duratti nama tolchisu sanuu hadiidhaan sibiilaan jechuudha qaaniidha. Faayoon jechuudha adabattee yoo kateessu ta'e keessa san diddummoo ni jira miti. Ani isin lachuutu bakka takkatti waliin isin jiraachisuu hin danda'u. Isin lachuutu jechuudha. Kanammoo akkamitti bara maganaa bara wal kuttee bartaam duraani malee amma bakka takkatti isin jiraachisaa san duraan dabartee. Ega darajaa tana geesse dabartee jirti wal dabartee gana ijummattuu isin gartuu. Jechuun dhiisiisiidhaa samman tana ani gara xiyyaanisii kan tuqin hin barbaade maaliif? Ammallee isii tuqoo osoo hin taane ilmaan isii tuqadhaan guddisuuta. Ani urgumatti wanni irraa itti alatti beesi jechuudha booma akkana tanaaf. Afaan himaan fuunee ifumaaf fiddee jechuudha. Ani immoo fuudhaa kanarraan qabu ture. Tasammoo isii tana akka obbolummaa wal dubbisaa turre. Jaalala wal dubbifne malee obbolummaa wal hin dubbifne gaati siraa jiru. Ati samman tana yallaa rakkoon qabuti. Garuu immoo ani gamamaanuu jechuudha. Leelloon dhiisu. Yoo faayoon kareelloo qofaa lolu ta'e ani tabirootiin dabala. Ati gusanni harta? Allah innaaruwan. Eewwa. Innaaruwan. Dhugaadhaa namni hedduunis beektaa akkanaan leelloo fuudhuufis naafaa jiranii. Hin beekne wallee haa. Garuu waan na dhibee namni irra guddaa maaliif naafetee ol jaalatne maaltu isaan dhibee? Sila wanni isaan galchillee hin jirtu. Maashaallah jedhanii caljichu turre wayyaadha. Egaa naafeti wal fuuneefis wal dhiifneefis waan isaan argatan hin jirtu. Wanni isaan irraa hanqatus hin jirtu waan isaaniif idaa mul'ata akka hin jirtu. Dhugaadhaa hedduu tokko waan nama ajaa'ibsaati gamanumaanuu warreen nutti aartanii jechuudha. Waa hedduu dubbachaa jiraattan ani faayoo ani jechuun faayoo illee hin dhiisu. Leelloo illee hin dhiisu. Leelloo tana booda ifaa ifatti jaartii lammaffaa godhachuuf eega isin faayoon jechuudha leelloo tomte booda gulataa jechuudha oolmaa eegartee namni silaa walii oolu sanii ani siin fuudhee ooluuf hin qaba jechuudha. Kanaan jechuu barbaada wanni hedduu jiraatti dhumarratti. Wanni jechuu barbaadu waan biraatillee takka dhaamsaan Oromoo teenya dhaamu hin qabu immoo piliis warreen na arrabsitanis warreen na faarsitanis piliis.